سكرني يا ربي يا موتي درا بودا بك يا ننجي سوي سكرن يا إلهي يا موتي موت مانسا كوني إيغوتو والغه نغرسي ثم ترمو كبيو في الرتبات سكرن يا إلهي يا موتي موت مانسا كوني إيغوتو والغه نغرسي ثم ترمو كبيو في الرتبات نغرسي اسغيا بلي ثم كادلي نفو أكدوبه مال يكيني يا ربي قبر ما جرى نور لانه أسفي ميدو بسساقي يا بلي ثم أكغوبنا لبونا ما ستي قراني مافنور راتورتي هقايوتنا قتي كيتي ميغا قراني قوتو تقالي أكا جلدي يتمانو بلي ثم قبدا يا بلي ثم رب ما جدي بلي ثم أتوجرتايو بلي ثم أتوجرتايو ميغا باهي برباچا كيتيف سيف جرالي رملي هندايو ميغا إيجولي ورقينيا تباروچو سيل جادو كرادومتي سيبيرانگيني osoo deemtuu si barbaadu mega bahee barbaacha keetiif kormila dhuukee abbaarra dhiiga jaraatiin jaarallantuun jaallan kufaan oromiyaarra sanga keenya qalani harreen foon nyaachuun beeytu jedhani ba'aanu qopheessani ba'a sanbaachuu dinnaan hansaraa nyaachuu dinnaan waraana nullabsani kanaaf loluu filadhee kilaashiin fudhe'ani duutiree silaan oltu maal qaba falmataa yoo du'ani diina ofii hobbaasani hobbaafachuun maal qaba yoo guyyaan gahee nu garsiisu ummata Oromoo ka biyya ofirratti abbaate فالمدى كانوا انجلوا الددورين قرانا ربي مرقا والقطا كن ينو في الليتانا نمامتي مرقا ايقان انجدي حيوانف والبيكا والانجرات دان انجدي قصافانا وجعلناكم شوبا وقبائل لتعرفوا كانوا ما كيكا معنا نتسلام ما كينيا فرم ما كينيا يوم قرقربانا لا تشوكن ربيتي كانوا بداس مولانا والله لما نيفو بكي كم نراولانا أمانتين كبجمني سبوما سلبنان سبومان كبجمني أمانتين سلبنان قرتوك إن كسارانا كناف ولي كبنا كناف لتشيفو فالمنا أمانتي فلبوني سوان كينيا تهيف نقرسي ثم ترمو كبيو في الرتبات فالمدى كانوا انجلوا الددورين قرانا ربي مرقا والقطا كني أنيو في الليتانا نمامتي مرقا إيقان انجدي حيوانف والبيكا والانجرات دان انجدي قصافانا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا كانوا ما كيكا معنا نتسلام ما كينيا فرم ما كينيا يوم قرقربانا لا تشوكن ربي تريكن بداس مولانا والله لما نيفو بكي كم نراولانا آمنتين كبجمني سبوما دان سلبنان سبومان كبجمني أمنتي دان سلبنان غرتوكين كسارادا كناف ولي كبنا كناف لتشيفو فالمنا أمنتي فلبوني سوان كينيا تهيك نغرسي ثم ترمو كبيو في الرتبات فالمتم ملي يعلمي بلسمان السن حقا يوم نبتاني توكيتش سري بقتا جران كجلديسا حقا يوم نلو لما جران كبننسا موتما ننقود فريقا كينيا كرارادا كفيتنسا حقا يوم قلمني كينيا سينا ديقا بريسا راكون امتا كينيا إني الراف كاليسا بلسو من فين جدا أسوجرو قبر ما كيسا كان فانسا قليسا يا ربي نافا همسيس هم من دنده نغرسي ثم ترمو كبيو في
ofirra tabbate dhugaadha gaaddisni gabrummaa bilisummaa fakkaata muka gurguddaa irra biqiltuutu baay'ata biqiltuun gaaddisa muka gurguddaa jala jiraata gaafa gaaddisni irraa kufe rakkoo jireenyaa baata fakkeenyi keenya biqiltuudha gaaddisni keenya hayyoota rakkoon alaa nu dhufu hundi dursa isaa nyaata kanaaf halluun gabrummaa bilisummaa fakkaata ilaalcha keenya hayyuun deeggarre bilisummaan fagaata jecha Neelsan Mandeellaan Taaddasaa Birruutiin jedhe yaadata jedheen an osoo jiru bilisummaa arga ati gaafa duute bilisummaa agarta jedheen Taaddasaa Birruu maaliif akkas naan jetta deebisee Mandeellaan isa iyyuu wallageeffata jedheen ummata kan kee kana barsiisu si gaafata ummanni waan baratin hayyoota ufii nyaata beekaan akka sammuuti ummataan tarkaanfata ummanni beekaan uf wareegi hayyuu ufii tikfata kanaaf ummata kan kee barsiisu si gaafata gaafa san walii galee mirga ufii falmata tokkoome tokkummaadhaan waan takkitti dubbata har'a ummata keenyarraa miira akkamiin mul'ata warri haqaan uf kennee ta'us qaamni huqqata kaayoodhaan dhiisifate kaayoon bari'isifata takkaayoon bari'ee miti fuula lafaatu addaata gabroonfataan keenya har'aa Hitlariin wal fakkaata gaddi keenya gadda Yahudaa sanii walit dhiyaata ummata gabroome bilisoome fakkeenya isaan fudhata saba kiyyattaa sabuu fedhe akka isaan hubatan dukkana kaleessa addunyaan keessa tarkaanfatte san darkii eje bara dukkanaa barri kun illee barasaan akkamitti akka tahe isiniif ibsuudhaafan hoolaan bilisummaan jiraatte qalbee qalmaa qaran qeerransa eegee qaban taane nu dhabamsiisuuf malaan fira fakkaate alagaan qileettiin nu deemaaru hayyuurraa geerra gahee nu garsiisu ummata Oromoo ka biyya ofirra xabbaate si kadhanne yaa ilaahii yaa mootii mootummaansaa koowni guutuu wal gahee nu garsiisu ummata Oromoo ka biyya ofirra xabbaate ummanni hayyuun qabne dubbate waliin dhagahu qabsaa'ee bilisoomee gabrummaa jalaan bahu kanaaf jarri kaleessarraa mataa keessa nu dhahu wayyaa ummata keenya afaan kamiin isinitti haasahu fakkeenyi ummata gabroome Oromoo qofan ta'u Yahudaan nu caalaa gabroomte gabrummaa keessaa bahuun bu'aa beekan qabuuf dubbadhee seenaa jararra ka'uun galma beekaa beekumsi borittiin nama gahu ka jaraa qofa laaluun waan fakkeenya nuu tahu gaarumminna jaraati waa'ee jaraa naasahu beekuudha bu'aa bahii jarri deeman as gahuuf waan fakkeenya nuu ta'u irraa baranne eenyullee nuu tahee nu garsiisu ummata Oromoo ka biyya ofirra xabbaate bara Hitler ka'e keessa sanyii Yahudaa balleessuuf mana hidhaa Auschwitz jedhamu boolla biddaa qopheessuun arrabi biddaa qaanqee tufaa gara samii bubbisu Yahudota ajjeesanii achi keessa gombisu haadhaaf daa'ima fidanii walirratti danfisuun kaan akkaan tuuta qabanii qorannoo irra geggeessuun sanyii Yahudaa kun baduu qaba jedhanii lafarraa barbadeessuun Awurooppaa keessa mana hidhaa ture biyya Yahudaan teessu Hitler duguuggaa sanyii jararratti geggeessuun baduu qaban jedhe sanyiin kun sanyii addunyaa balleessu Dr. Miklos mataansaa gaaf seenaa kana barreessu maatii isaa wajjin qabanii mana hidhaatti geessuun warra isa wajjin qaban kumaatamaan ibiddaan bobeessuun inni ogummaa waan qabuuf hojii biraarra bobbaasuun namoota waa beekan waan fedhan hojjechiifatan dirqiseessuun inni kaan ibiddaan gubanii addunyaarra dhabamsiisuun wantan kaasee seenaa kana dammaysuuf ummata ciisu nama kufe gaaf gartuu kufuun abdii murachiisu kanaaf wanti barbaachisu manni keenya falmachuudha tokkummaa nu garsiisu ummata Oromoo ka biyya ofirra xabbaate nu garsiis guyyaa bilisummaa ka adliinifu akka duuba maal yakkineerra yaa Rabbi gabrummaan jaarraan nurra naannahe asiif himee duumessa saaqe yaa bilisummaa akka goobanaa lubbuu namaa sitti gorraane maaf nurraa turte haga yootana gatii keetiif meeqa gorraane gootota qaalii akka jaalladhiyatummaa nu bilisummaa qabda yaa bilisummaa rabbumaa jedhi akka midhaan hamaa gayetti hamtu abbaa irreetiin hamamaan mana hidhaa geessuudhaaf gaafa waliin qabaman akka balfatti guuramanii addunyaarraa baafaman Yahudaa ta'uu qofaa mana biddaa geeffaman osoo lubbuudhaan jiran ibiddatti azabaman biyya qabaachuu miti jireenyaan adabaman imimmaan irraan qooduu galgalaa fi ganama addunyaa keessa baqatu ajjeesuu barbaadama Hitler lafarraa fitee xiqqoo hambise yataamaa santu bilisoome
Oromiyaa addunyaa bulchaamma ta'inna suwaatan anjaal yaa Oromoo gabrummaan keessaa ba'uuf tarkaanfiin godhuu qabnus kanuma aarsaa kaffallu malee hin garru bilisummaa nu qofa irraan turre kana beeka gabrummaan jabaadhaa qabsoodhumaan abaaboon bilisummaa yoo urgaa'e nu garsiisu uummata Oromoo ka biyya ofirratti abbaa ta'e eenyulleen akka nun tuuffannee dirqama keenya bahuun bilisummaan abaaboo taate isiin kennamu yuunivarsiitii irraa bahuun uummanni keenya bilisummaa barbaaduuf ka Yahudaa jala dhama'u deebinee wal hidhachiisu malee kun waa furmaatan ta'u waan Yahudaan keessa baate bakarraa kana ga'uuf waan mana hidhaa oshii dubbachuu nuun